سند الدبي أخون دخي أبان أما دهوري أبان دخي أندر بته أم بيتي أجاندر بيتي جان وانو تولغو جرو لا لاهي ديني أرومو كفلو غو جراي جودا دينا بيي أولاتي متخانو خيسا جرو ليتو أرومو كيني تتريد غو جرو نياغراي جودا ولغا بهاتين غانا مغلغلغا ميديان أرومو ريبورتيني ديسا ميديا ريبورتو ما ديسو كا أمتان كا أفل مدان جني نيك أمني هدو ميديا لي أفان أرومو دبتو جودا ولغا بها كان خيسا توان فانون غو جرتو لالي أغرام كابا شجر كانت وان جر غو جرو لالي أغر نانا وبها أروميا كانت وان فينت الليين ورا سومالي غو جروني أغر نانا وهرجيسات الرافي خالي وان أرومو رجيا جروني أغر لا تنيد أخنمو أرومو متنجلا أخنمو ممرمو الكابنيتي فالمنة ilmo garte ilmo abban kamne ilmo namni bakka yut abban fede daw abban fede jesu tane engadda ma fakenya obelisa kenya tokko Somaliland ra qabri abba kenya Sheikh Bakri Sabalo kuno Sheikh Bakri Sabalo qabrin sa asjirti jeeti himuture jechuudha مالف وبرا ترباتا مي تربا دراس ترباتا مي ترباس برانوتي بقى نيتشودا سومالو أورموني أتشدوني قبرين ساني نتشتاتي هدودا قبرو ما خانا غرسيسي خونو قبرين أباخي ناس جرتي جان لقاي فردوان ساني ومرتي سومالين فوداني وان مجان كيني خونين جئني تيداني بيتي تيني جئ سومالي بقافنا جمال جئني دبي سن الراحات أورومون الرجب سومالي لاندي خيستي أكنتاني تهاجرتي خنا مالي فين جاتشو بربادي جوال لقيت أهوجها بكتي بدي ورسي هاي أورومون سلايس أوروموني ديمتي بكتي قلت سن ورسيتي شو ما تيسي يتشودا namni biyyattii rana baha jechuun mirga qaba ma biyyatteenya ranu baha jaarin jo mirga qaba maaliif namni biyya qabu value biyya beeku mi'a biyya beeku narra bayis inja biita abbaan qabne ta abbaan fedhe dhaqee kotota isaatti ol guurratu lafa Oromooti jechuudha lafti Oromoodha ta ummata baha Afrikaa jiraatu qofa garuu warri baha Afrikaa jiraatu kun cufti mas biyya isaanii qofa qaban ta Oromo da waliin qabani jechuudha an sablina kanaan agarre beeytu jara keenya jarra sila ilmi namaa mormol qabatee deemu morma qabatnee deemu jira jechuudha maalifiin amma ummata keenya kanaanna wasanii baqachaa jiru kana guuranii masli guuranii makiina cufaan neqanii akkanurraa bahan jaan yaada gaafa Bosaasoo nama keenya dila makiina saniin guuran danga rageysani fitan cufani rashanan dhoysaniin goone dirree bahaniiti kuno Oromota Bosaasoo finna kana goone jani refka makina keessa olaraa turanii jechuudha Oromo mootummaan qabdu manguddoon qabdu waa takkan qabdu kaisi dubbatu nan Oromo yo waaqni dubbateef malee Oromo nama isa dubbatuun qabdu jechuudha amma gawarri Somaliland kun ummata guuru jiran kana dangarra geessani fixammoo ummanni kunni seenaa jechuu barbaadeeti biyya tana ummanni Oromoo waa tokko godhuudha qaba dilli baqatee keessaafu biyya jama maal jaan naggada keenya nurraa fudhatanii qabeenya keenya fudhatanii waan silaa dalanu dalaganii jaan tokko duraa dhiirti Soomaalii aadumaan raa'u dhiira dalayduu miti dubartii isaanii jajjaboodha dubartiin isaanii dalagattuudha dhiirti isaanii mukuma jala teessee ulee takka hudduu jala kaayyatti achi muka taphachaa oolti jechuudha warra kanaatu hujii teenya nurraa saamanii jaan jechuudha ammoo gaafa 91 warri akka biyyee addunyaa tani cufa keessa facee isaan kana jechuudha arra biyya teenya keessa hedduutu jira Oromoon guyyaa tokko ijaamtuudhaan ilaalle jechuudha biyyoota faranjiitis biyya ollaatis akka ifi biyya namaan dhayneetti react godhanii ummata isaan keessa jiraatu irratti kana godhuu qaban
bulchaan biyyichaa nafne head of military nafne durriyoonni karaa keessaa nafne interview godhanii akkatti Oromoo irra dhaadatan arkaa turtanii jechuudha. Kanuma wal qabatee yeroo tokko mucaa keenya tokko naannawa sanii dalaga naannawa Hargeysaa san makiina dhiqaa namni tokko makiina irraa dhiqatee atikkateettu namni Soomaalii san du'e duuna mucaa keenya kana qabanii qabnaan gumaa miliyoon 3 fi cinaa gaafatanii jechuun 35,000 biyya tanaa gaafatanii warri gaafas gumaa san fuudhee dhaqee mucaa keenya san gara biyyaa deebisanii beekan. Arra garuu dirree dhawaa keessatti intalti Oromoo talakkuu garaa qabdu. Rasaasa fiinxalleeyyii warra kanaatiin ajjeefamteeti maaltu du'e nama moo saree du'e hin jenneen jechuudha. Gaafa Oromoon dudubbachuu jalqabdu yuutuubaroota ministeerota ruuza bilchaatee tokko jira dirree dhawaa tana keessa ministeerota hoteelumarra dhaqee waa nyaachaa oolu tokko ministeera ruuzaa mucaa jedhaniin tokko odoo mataa horii nyaatu mataan isaa guddate tokko. 100,000tti kannanii gumaa geessii jedhaniin kun qaanii guddaadha sabliin Oromoodhaaf. Du'aan siniin jedha. Kanarra maaltu ta'a lubbuun tun dhugaan hin galleef maatiidhaaf maatii warra naasiyaatiif abbaan ajjeese seeratti hin dhiyaanne waa takka wanni godhate hin jiru jechuudha. Kana maal godhan wallisaa Soomaalii tokko Kanadaarraa Magdishoo dhaqe. Magdishoo dhaqnaan inni kun warra Jabuutiiti Isa. Aadam Faarax bulchiinsa dirree dhawaa ergee xalayaa wallisaan keenya Hargeysa Magdishoo dhaqe san akka lafa teenya dirree dhawaa lafa Isaatirra dhufee agarsiisu haala mijjeessaa fi jeen arra dirreen dhawaan itti jirtu laala. Odoo dhiini isaan gannaqan bakka dharkatin maal nu gootanii jedhanii dhiiga lafti sanin goggogirran irratti dirdabe iyyaa iskale Isaa iskale jedhanii dhiichisaa jiranii jechuudha. Oromoo akkatti waa waliin jennu sini rakkanne akkatti walii waa himnu sini rakkanne jechuudha. Namni gadigaloon namni jibbamaan namni tuffatamaan ilma namaa birattis waaqa birattis kamirga isaan kabachiifne jechuudha. Kamirga isaan kabachiifne dayyuusa jedhama. Dayyuusa jechuun nama uffata isaa irra gurguru lafa isaa gurguru qabeenya isaa gurguree qullaa deemuu jechuudha akka maraataatti. Okay. Dirree dhawaa keessatti aadaan Oromoo akkam garsiifamne ministeera aadaa fi turizimii intala Isaatiin baantee jira. Kana ni beektanii? Aadaan Oromoo dirree dhawaa keessatti hoggaa namni Ameerikaa faarraa dhaqe ijoolleen xixiqqoon takka aadaa uffattee herrimaaddee itti dachii dhiitti jechuudha. Hoggaa aruuzni dhaqe dhaqanii hulaa dura harka dhadhawanii jechuudha. Sanuu dhabuuf ta'e san ammaas. Arra waltajjii Oromiyaa bahaa guutuu taqabattee jirtu aadaa shiftootan kanaati jechuudha. Warra teeroristiin jedhanan warra ilmaan namaa qawweedhaan teeroraayiz godhu kana. Warra daangaa isaatirraa dhufee qawweedhaan dubartii garaa qabdu fixu kana. Namni garii hin je'inaa waliin jiraannee maal jirra. Waliin jiraattee deem Jabuutii guyyaa tokko bulimee mee deem Jabuutitti an Oromoodha asitti mana jaarrachuu fedha asitti bizinesa jaarrachuu fedha jimi. You cannot. Ugaasa keenya asi awwaalame jedhaniiti dhagaa abaarsaa ka sihiriitti godhan tokko fidanii dirree dhawaa keessa kaa'anii jechuudha. Dhagaa sihiriidha. Garuu Oromtichi qabrii abbaa keenya Sheekh Bakrii Saphalooti asi jira jedhe malee dhagaa bu'uuraa kaayyannaan jenne jechuudha. Gaafa ammoo dhagaa bu'uuraa san kaayyatan alaabaan Somaalilaand ta Soomaalii taanii ta balaa qabdu san 5 Soomaalii 5 ogaadha. Maali hawaashii gatteettu ta Jabuutii tan kililii 5 dirree dhawaa keessatti agartan jechuudha. Arrammoo maali isinii mirkaneessa guyyaa irra daqiiqaan amma anjiru tana keessatti
biyya sovereignty biyya ummata biyya saniin qabajoo qabdu biyya daangaa qabdu biyya ammaaf Itoophiyaa yettee beekamtu san keessatti gubbaa haga gadi alaabaa Jabuutii afuu maaltuutu fide. So biiti Oromiyaa odoon beeyne ministara lafaa tin gurguramtee dhumtee jechuudha. Ministari lafaa tun ilmaan si Austraaliyaa jiran, jaarsi si Austraaliyaa jira, she can fly anytime achi galuu dandeessi jechuudha. Garuu lafa ilmaan Oromoo gurgurtee ilmaan Oromoo lafa maleeyyii godhu jirti jechuudha. Joolleen waan opinion tun tokko ta dura siyaasan beektu opinion. Opinion marraay maal taate bilisiginnaa taate dureeni siyaasan beekan waan ni turan maali galchituudha turan jalqabuma jechuudha. Nami galchituu raayi odoo leenjiin gara na dhufanii jechuudha. So dhama biyyaa hin beekan wanni isaan beekan hannuma TPLF barsiise san beekanii jechuudha. Lafa Oromoo gurguratanii hatu haadha Oromoo ajjeesu nama ukkaamsanii milyoonaan gaafachuu. Okay. Amma kana cufa maaltu fide warri Soomaalii kun ifiifuu milishiyaan isaaniitu gatii isaaniin kennitu isaan fixaa oolti nuti yoo fidnees qarshuma kuma 100 afaan qabsiifnaa jedhan hangan takka Oromoo tuffatan. Arra Oromiyaa cufa hin jedhu hume dhiisa. Oromiyaa bahaa keessatti eenyu kabajaa qaba eenyu akka abbaa biyyaatti godhu jira eenyutu totally reject te humanize te jira ragaa waan laallee agarru kanaa jechuudha. Ammallee waan hin jedhu tiruu yoo bubbulte dhagataatii jedhan. It is not too late. Arra video tokko gadhiisanii turan ganda abdii boruu san dirreedhawa. Hadeemaniin mallattoo Itoophiyaa warra baandiraa Itoophiyaa ta'ammaa tana. Ka dubbatu afaan Soomaaliiti ka irra dhaadatu immoo Oromoodha jechuudha. Namni tokko seera addunyaatti yoo uffata mootummaa tokko qabaate uffata poolisa military call it waan kana cufa dura nagee ummat namni kun sabaa waan fedhe haa ta'u Tigree Oromoo Amaara Soomaali silaayis biyya san lafa Oromoo recycling dhufeechi gannaqame xaasaa kookaa faantaa Sprite maal kaartoonii recycling dhufe Oromiyaa irra gannaqame ha bakka irraa deemu bakka itti deemtu hin beekne jechuudha. At least kana keessa eega namni tokko nama ta'e mirga namoomaa isaa kabajuutu sirra jiraata mitiire. Joolleen Oromoodha tafincila diddaa gabrummaa dirree dhawaa keessa TPLF maqalee galchite. Arra cufti mana hidhaa jiran tokkoon isaanii hin baane. Amata afur duratti ganda garaadaa keessatti ijoollee Soomaaliitii ijoollee bu'an. Ijoolleen Soomaalii san guyyaa tokko hidhamtee baate. Ijoolleen Oromoo arra amata afur achi keessa jiran abbaa fi ilma ama 25tti faradame. Maal balleessee ama 25tti faradame. Biyya gara galchee moo maaskiliin julmaan nama ajjeese moo isaanuu kunoo haadha ilmaan lakkuu garaa qabdu mataa keessa faffacaasanii guyyaa adii eenyu waan godhe jedhanii usanii ciqilfatanii tatta'anii abbaa fi ilmi bulchiis dirreedhawa ganna 25 itti faradee mana hidhaa keessa teessu maal balleesse tokkootu jira jechuudhaas. Haay mana seeraa ol aanaa dirreedhawa keessa harkaa qabu jara kanaa jechuudha. Isaaniitu harkaa qaba. Akkuma amma aadaan Oromoo akka waltajjii irratti hin dhiyaanne baangoodhaan kanatti ministeerri aadaa fi turizimii muciyyoon warra ollaa keenyaa biitutu nama teenyettuun goote kanatti warri koortii keessa jiru qabeegee moo whatever you call it akka Oromoonni mana hidhaasan jiran dargaggeessi Oromoo murtii irra dabarsanii jechuudha. Hedduun isaanii du'aatu keessaa baasa. Because namni walii dubbatu hin jiru. Namni walii falmaa jiru hin jiru. Namni walii sagalee ta'aa jiru hin jiru. Nuti waan biraa biiziidha. Nuti gandaa fi maalii wal qoqqoodu waan namni addunyaan tun bira dabarte. Jara keenya
gandaa fi gosaan wal qoodu Soomaaliidhaaf dhiisa. Shaampiyoonni addunyaa tanaa isaanii gandaa fi gosaan wal qoodu irratti. Garuu hawaashii gatteenya jechuu irratti isaan waliif galan. San godhu jiranii jechuudha ammaas. Hawaashii gat Oromiyaa dheettaniif ittiin kijibina. Dheengadda dhagaan bu'uuraa saboot kaayamee jira. Suuta lukkuu xillee miila baaftii itti Oromoo. Kapito waliigallee. Wanni ambaasaaddartichi Itoophiyaa dheengadda balaqqamu san lafaa ka'eetii miti ka balaqqame. Ambaasiin tokko waan Prime Ministerin biyya sanii Ministeera Hajaa alaa dabarsu Ministeerri Hajaa alaa achi dabarsaa jechuudha. Ammoo biitituun ta'alagaani taati. Xalee umarratti hafti malee isaas atis lafateen taatu isaa keenya. Xalee irratti hafti jechuudha. Akkasumas xalee irratti abjoottanii jiraata. Maaliif guyyaan akka arra dirree dhawaa keessatti dirda bayyaala isaa iskaleettan kana ta'uuf hin deemu jechuudha. Uummata tokko jira. Uummata Oromoo ja'an. Kanama danda'u. Ka'usee waan cufa obsee gaafa obsi daangaa dabre akka bishaanii namarra garagalu tokkootu jira jechuudha. Akka galaana namarra garagalu. Uummata Oromoo ja'aniin. Ka dafee mirga namaatti hin buune. Ka wajji jiraannaa beeku. Ka waliin jiraannaa beeku jechuudha. Wajji jiraannaan beektan isinis akkuma warra kaabaa kana warra amma kunoo footoon isaanii olii gad deemtu warra qunxaa uffatu tokko ehem yeneenoo akka jechaa oolan isinis kunkiyya walirraa dhaaltaniin se'a. Amma gaa keenyaa yenneeti isin wajji buluu dadhabne mee waliinuu teenyaa inni isin wajji buluu dadhabne miti. Kiyyaan dhufee miti kiyyaan kun ammoo daangaa keessan isin dhufuu ta'a. Kanaaf suuta ja'a. Hiddii dhaqan kayyaga suuta ja'ame. Karaa dheeraa deemuu hin dandeessan jechuudha kanatti. Oromoonni riphise malee kalau hin jenne. Kana kasi beeka. Kalamata Oromoo waliigalaatiif wanni ninjo Oromoo waliigalaa. Wanni daangaa kun very sensitive. Namarraa dubbachuu jiruun arku immoo. Namarraa dubbachuu jiruun arku. Arra rakkoon Falastaan keessa seeni odoo arraas xiqquma dhiiban, boruus xiqquma dhiiban, bakka dhiiban san meeshaa adda addaa numa galfatanii arra laandilastee hafee jechuudha. Jarri kunis naannaa Oromoo irraa dhiibaa jiran kan humna biraa hidhannoo wajji fidanii qubachiisaa jiranii jechuudha. Chaalenjii guddaadha. So Oromoon sagalee takkaan kee falmachuu qaba. Weerartoota lafa namaa weerartu tana dhaaphaa jechuu ni qaba jechuudha. Maaliifiin kana ja'a bara mee kanatti hafuudhu. Yeroo cab'iinsa Oromoon Miniliki cabse Oromoonni Tuulamaa hedduminaan naannawa sanii buqqa'an Oromiyaa guutuu keessa faca'an warra hortee isaanii tajalqabaa san deebi'an arkiitu jira. Nuti ilmaan abaluuti malee abaluun kun adeera kiyya abaluun kun akaakoo kiyya jee warra hin beekne jiru warra bakka sanitti hin deebi'ne jira. Warra himatan an bakka kanaati abbaan kiyya dur asirraa dhufe achirraa dhufe jedhutu jira jechuudha. Seenaan tun Harargee keessa guutuudha. Maaliif kanaas ammaan iyyina? Buqqa'insi humnaa olii kazoonii baharra deemu jiru kun gaafa TPLF jiru ona jaarsoo akka jirutti ummata buqqaasan san eessa jira ummanni sanarra? Eessa jiran? Eessa faca'an? Elobaabur keessa, Wallagga keessa, naannoo Amboo Jiddugala, naannoo Jimmaa kana jiran. Inumaa kana naannoo Wallaggaa jiru an dhaqee waan ijatiyyaan arkeef jireenya gaarii jiraata. Garuu warra karaa naannoo Elobaabur kana jiru haala isaan itti jiran viidiyoon hoggaa ergan nama suukanneessaa jechuudha. Lafa isaaniirraa buqqaanii beeka. Lafa isaan ammoo alagaa dhufee qotateerra jiraachuu jira jechuudha. Ammas buqqa'insi san dhufu jira. Haareetti horti afran qalloo irratti. Maal ta'uu deema?
Oromiyaa guutuu keessa faca'ee dur Harargeettiin dhaladhe ona jaarsootiin dhaladhe ona alaa ona noole akkana je'eeti warra keenya dur achi dhufee jechuu deema malee wanni biraa keenya jechuu deemu hin jiru jechuudha. Bara Oromoo biyya bulcha ja'anitti bara maasha Allah dilli 8 fi sabbataa caffee Oromiyaa seenetti calleen san kaatee afaan qabaatteen dubbattu. Qarmaan sana afaan qabaateen dubbatu saddeeni sana afaan qabaateen dubbatu kama abbaa kiyyaatiin taaree isaan dalagaan isaanii harka dha'uudha jechuudha. Miseensa warra harka dha'u. Ummata isaan bakka bu'an quban qaban jechuudha. This is very sad. Hedduu gadda kun Oromoodhaaf. Qaanii dhalleedha. Oromoon maalirra akka jiru if gaafachuu qaba if laaluu qaba. Wanni kun akka tokko fala harkachuu dandeenya. Oromoon tokkummaa isaatiin ifii isaatii dura keessa manasaa hujii manaasaa hoomorkii manaasaa fixachuu qaba dura Oromoon. Odoo hoomorkii mana keetiin fixatin gandarra deemuun hin ulfaatu. Odoo mana keetti eeleerran kaayin ganda namaa dhayxee gaawwarra kaayuun hin ulfaatu. Adda bilisummaa Oromootiin diinettee faannoodhaan fira jechuun hin ulfaatu. Moo halloon gara saawwaa yennaan anis gara firaa jee namichi. Ajaa'ib rabbiiti. Akkasii Oromoo wanni daangaa kun waan sablaa miti waan akka laafuttis ilaalanii miti. Naannawa kana balaan irra deemu jirtu balaa xiqqoodhaa miti. Waan Ziyaad Barreen taankii fi xayyaaraan dadhabee arra tola harkachaa jiran. Kagaraa na belleessu, kana madeessu, qeerroo dhiini qeerroo bilisummaa Oromoo. Ummata Oromoo gabrummaa keessa deebiseeti. Qeerroo mana hidhaa dachaasee lafa Oromoo bilaashitti biyyoota ollaatiif hire. Dhiini qeerroo saniif gannaqame. Warra guyyaa tokko dhagaa tokkon darbiniitu arra dhiiratee haa. Sadheen gaddafaa maaliin arkee. Kililiin adaree biyyoota akka ajajaa shaneetiin qabeette. Adareen teenya yoom dhiira qabuu jalqabde laata? Adaree yoom dhiira qabuu jalqabde? Min onaachuu yeenya sawwoj. Yoom waltajjii dhiiraa dhayxanii dhiira qabuu jalqabdan? Hannooleen barbarrisaa dheeraadhaa miti dheengadduma kaseenaadhaan irraa barre. Moo isinis mata gurree Oromoo ka Oromoon naannawa kana miidhamuu hin qabu jedhu cufa miseensota shaneeti ettanii julmaarra shanuu barbaaddanii akka dargin hammarreessa godhetti hammarreessa lamataa qopheessaa jirti. Kililiin Harariita jantuun. Biyya takka keessatti kililii dhaabbattuun dhageenyu kun dura seeraa ala deemsa seeraa alaati. Mee ajaja shanee zoonii bahaa qabnee tan adaree mee dhiira taatanii nama qabdanii jiratan as baasa. Gaafni isin kana mallatteessitan fagoon turre bara. Walumatti himna wali. Waluma himaa deemna jechuudha. Waan gartee durriyyeen cufti saba Oromoo irratti haan cufatufte irra qishnaa gootuuf hin qabu jechuudha. Yoo arra sabni kun mootummaa isaa fadooduun qabne yoo arra sabni kun hayyuu gabbee isaa dubbatu isaa falmu daangaa isaatiif hin qabaanne Oromoon hoggaa madaa'ifiif ni beekaa jechuudha akkatti ha'u ni beekaa jechuudha Oromoon. Kana ol umaan jedhu Rabbiin waliinaa ta'u yeroo hunda Rabbiin nama dhugaa falmatu wajjin jira.
sheekottiin Somaaliitii fi gaayyoonni Soomaalii duula hawaashii gadii kana miidiyaa isaanii irratti kamalee oofaa jiru. Teenya immoo lubbuu haadha ilmoo intala yang dubartii haadha ilmaanii shabaaba umriin si xiqqoo talakkuu lama wajjin rasaasa liyyuu haayilii naannoo Soomaaliitiin ajjeefamteehu maal muciyyoon ta'e hinduu ta'e jedhu gaafachuu hin dandeenye. Waa'ee daangaa cabinsaa dhiisaati. Teenya gana dorgommii biraa keessa jirti. Isii ta'ayyoo fuudheetu isii abboodha. Mushkila. Tigreen dhuftuus ni taaf, Amaarri deebi'uus ni taaf, Gadii ol dhufanis ni taaf, Turkiin dhuftuufis ni taaf, Xaamaalii Roomaan dhufuufis ni taaf. Bayyaa'inatu cufti dhufuuf ni ta'a jechuudha. Isiin rakkoon qabdu. Garuu kabajaa namooma keessanii tuqaa jirtan. Hayyuu ji'i, sheekha ji'i, qeensi ji'i, abbaa gadaa ji'i, hammam takka akka biyyoonni ollaa isin tuffatan silaa beeytanii mataa ol qabatanii dubbattan. Ummata isaatiif hadooddi hin qabne jechuudha. Jarana bar horii hoggaa horii bira qabdu ni gadoodaa bar. Horii hoggaa horii bira qabdu. Kanumaan jechuu barbaada. Jajjabaadha. Gaafa maal bilisoomsinettanu beekne bakkatti deemtanii akkasi wallaalla gaa waluma dhaggeeffannaa wallaalla rooble kan fayyana gaa waluma laalla fagoo sin dhayxanii fagoon dhayxanii sin jiru ummanni Oromoodha kaniin jechuu barbaadan saba Oromoo ummata Oromoo hayyuun kee beekaan kee hedduu si tuffatee jira akkuma alagaan si tuffattu si tuffatee jira akkuma alagaan kopheen sirra deemtutti kopheen sirra deemaa jira jechuudha. Ol ka'ii dubbatadhu. Anis ummata. Anis biyyaan qabaa biyya caaltu biyya too Oromiyaa uumamaan badhaatu. Guyyaan kunis ni dabra, guyyaan biraatis ni dhufa. Ammallee kan irra deebi'ee jiru warri Somaalilaandii akka jirutti nama biyya teenya sovereignty biyya teenya ganna nurraa bahuu qabaa jedhan Oromoon.